Bakka jirtanitti nageenyi keenya sinaa ga'u jecha akka mul'atu hordoftaa fi daawwattoota Qaroom Miidiyaa irraa oduu guyyaaf qindeeffadhe isinitti himaa oduu waliin kan isin faana turu ammisraa bayani. Jalqaba irratti hangafootaan eegala. Manni maree bakka bu'oota uummataa walgahii idilee isaa kibxata waxabajjii 18 akka geggeessu maddeen himan. Dhaabbanni maallaqaa idil addunyaa tarree biyyoota Afrikaa hanga onkololeessa bara 2025tti liqaa guddaa qaban 10 ibsuu himameeti jira. Raayyaan ittisa biyyaa federaalaa waxabajjii 16 bara 2018 imala waraanaa dheeraa fi mul'ata fagoo isaa ni mul'isas jedhameeti jira. Adeemsi Itoophiyaan ulaa galaanaa itti dhabde kan nama gaabbisiisu ta'uun himameera. Egaa hordoftaa fi daawwattoota keenya kunneen hangafoota oduuti amma bal'inni oduu keenya isinitti hima. Bal'inni oduu keenya osoo isinitti himne sabiskiraayib gochuudhaan miidiyaa keenya hordofaa. Manni maree bakka bu'oota uummataa walgahii idilee isaa kibxata waxabajjii 18 akka geggeessu maddeen himaniiru. Akka maddeen himanitti ministeera muummee Abiyyi Ahmad gaafilee miseensonni paarlaamaa ka'aniifis deebii kan kennan ta'us ibsameera. Miseensi paarlaamaa kunneen torban darbe gaafii isaanii hanga wiixatatti akka dhiyeessan itti himaniiru jedhamaniiru. Walgahii idilee ministeera muummee kibxata dhufu irratti hirmaatu waggaa tokko keessatti yeroo 3 paarlaamaa keessatti argamuun gaafilee deebisuufis kan jalqabaa ta'us ibsameera. Dambii ittiin bulmaataa fi naamusa mana maree bakka bu'oota uummataa bara 2008 baheen pirezidaantii Riippubilikaa karoora mootummaa federaalaa erga dhiyeessee booda muummichi ministeeraa paarlaamaa keessatti dhiyeessuu akka qabu tumameera. Pirezidaantiin Taayyee Asqasillaasee karoora mootummaa federaalaa bara kana gara torban 3 dura adoolessa 26 bakka bu'ootaa fi miseensota mana maree federeeshiniif dhiyeessaniiru. Manni marichaa kaleessa chaanaalii telegiraamii isaanii irratti miseensonni paarlaamaatiif odeeffannoo tamsaasuu irratti walgahii idilee isaa lammaffaa waggaa 5ffaa kibxata waxabajjii 18 akka geggeessu beeksisuun ajandaa kana ibsuudhaan irratti akka of qusatan jechuunis maddeen himaniiru. Haa ta'u malee miseensi paarlaamaa dhimmichatti dhiyoo ta'e tokko ministeera muummee Abiyyi guyyuma kana mana maree bakka bu'oota uummataatiifis argamuudhaan gaafilee akka deebisan Itoophiyaa Insaayidar mirkaneessee jira. Dhaabbanni maallaqaa idil addunyaa tarree biyyoota Afrikaa hanga onkololeessa bara 2025 liqaa guddaa qaban 10 ibsuun himameera. Dhaabbanni maallaqaa idil addunyaa biyyoota iddaa guddaa qaban 10 baasee yoo ta'us immoo Itoophiyaan isaan keessa kan argamtu yoo taatu immoo liqaa doolaara biliyoona 1.59 liqaa ofirraa kan qabdu yoo ta'u immoo Itoophiyaan sadarkaa 7ffaarra jiraachuun himameera. Tarree kana keessatti immoo tokkoffaa irratti kan argamtu Masrii yoo taatu liqaa doolaara biliyoona 6.89 sadarkaa tokkoffaa irratti kan argamtu yoo ta'u immoo Keeniyaan ammoo gara doolaara biliyoona 3 ta'uu sadarkaa lammaffaa irratti argamuunis himameera. Biyyoota kanneen alatti immoo Angoolaa, Gaanaa, Riippubilikaa Dimokiraatawaa Koongoo, Taanzaaniyaa, Kaameroo fi Zeembiyaa tarree biyyoota liqaa guddaa qaban hafan keessatti kan argaman ta'uunis ibsameera. Liqiin IMF akka waliigaltee madda faayinaansii ta'ee kan ilaalamu ta'us ba'aan liqii biyyoota kanaa ol aanaa ta'us isaa abdii guddaan yeroo dheeraa isaaniitiif qormaata kan ta'ee fi rakkoo dinagdee isaanii hammeessaa jiraachuus ibsameera. Biyyoota Afrikaa tokko tokko keessatti immoo sagantaalee IMF mootummaan deeggarsaa akka hir'isan gibira akka kaasuu fi baajata damee mootummaa akka hir'isuu dirqamsiisaa jiraachuus ibsaniiru. Bu'aa hawaasummaa fi dinagdee hamaa geessaa jiraachuus eeraniiti jiru. Qaala'insa jireenyaa dabaluu fi maallaqni biyya keessaa gadi bu'uu dhufuudhaan liqii IMF deebisuu rakkisaa akka ta'aa jirus himameera. Kanarraa kan ka'e immoo biyyoonni Afrikaa hedduun galii biyyaalessaa isaanii keessaa harka guddaan fayyaa barnootaa fi bu'uuraalee misoomaa irratti investii gochaa tajaajila liqaatiifis ramaduun dirqama ta'us himameera. Raayyaan ittisa biyyaa federaalaa waxabajjii 16 bara 2018 imala waraanaa dheeraaf mul'ata isaa fagoo jedhamuun ibsameera. Imalli kun immoo nagaa biyyaa fi tokkummaa uummata Itoophiyaatiif mul'ata misoomaa fi badhaadhinaatis jedhame. Biyyi nagaa fi misoomni itti fufiinsa qabu hanga mirkanaa'utti boqonnaa hin qabus jedhameeti jira. Osoo kophee hin hiikkatin hidhannoo isaa mudhii irraa osoo hin hiikkatin ho'aa fi qorra osoo hin jedhin waa'ee biyya isaa yaada jechuunis ibsaniiru. Waraanni humnoota gara jabeeyyii fi shororkeessummaa bakka dhokatanitti jiran irraa buqqisuu fi Itoophiyaa ol kaasuuf tattaaffatu yoo ta'us immoo gaafiin haqaa hin qabne sababeeffachuun ergama shororkeessummaa eegaluu fi ganda hunda keessatti uummata shororkeessuun seeraan ala hidhannoo fi bu'uuraalee misoomaa ni balleessaa jedhameera. Akkasumas immoo abbaan biyyummaa Itoophiyaa sarbuufis socho'uu irratti tarkaanfii fudhatas jedhaniiti jiru.
Waraana keessatti immoo hojiin guyyaanii jira dirqama dhaabbataa fi daqiiqaa hunda qophii ta'uudha. Akkasumas immoo dirree ogummaa yeroo hundaa gootummaatti itti galmaa'u ta'us ibsaniiru. Gootummaan loltuu lubbuu isaa uummataaf wareeguudha. Ofiif osoo hin ta'in biyyaaf wareeguudha. Kan raawwatamu immoo yoo ta'us immoo kun immoo haalawwan gootummaa biroo irraa adda isa taasisas jechuunis ibsaniiru. Loltuun ilma uummataa humna tokkummaa uummataa fi nagaa fi misooma waaraa mirkaneessuufis halkanii guyyaa qabsaa'uudha. Harka tokkoon immoo meeshaa waraanaa qabatee gootummaa daangaa Itoophiyaa tiksee abbaa biyyummaa biyya cimsee dhaloota dhufuufis dabarsa jedhaniiti jiru. Meeshaa misoomaaf harka biratti qabatee tokko tokkoon immoo naannoo dirqamaa keessatti miidhaan qonnaan bultoota misoomaa fi sassaabbii akkasumas immoo midhaan roobaa yeroo malee roobee akka hin mancaaneef walitti qabuudhaan hojii loltuu kun immoo faayidaa biyyaaf ta'es jedhaniiti jiru. Ergamni isaa tokkummaa uummataa fi wareegamni isaa kabaja biyyaa fi gatiin isaa of dura uummataaf biyyaaf akka ta'e ragaan ni mul'isas jedhameeti jira. Adeemsi Itoophiyaan ulaa galaanaa itti dhabde kan nama gaabbisiisu ta'uun himameera. Adeemsi Itoophiyaan ulaa galaanaa itti dhabde kan nama gaabbisiisu ta'uu barsiiftonni ibsaniiru. Baroota dheeraaf ulaa galaanaa ofii ishee kan qabdu Itoophiyaan galaanatti dhiyoo kan jirtu dhiyoo kana immoo asitti ulaan galaanaa dhabdee biyya ulaan itti cufame taatee jirtis jedhameera. Mootummaan Itoophiyaa ulaa galaanaa argachuu dhimma jiraachuu ta'uu cimsee amanuu qaba jechuudhaan ijjennoo qabanis gama dippiloomaasiin xiyyeeffannoo olaanaa kennuun hojjechaa jiraachuus ibsaniiru. Barsiiftonni kolleejjii barsiisota Adoolaa dhimma kanarratti ibsa kennanii Itoophiyaan ulaa galaanaa itti dhabde kan nama gaabbisiisu ta'us ibsaniiru. Gaafiin ulaa galaanaa argachuu gaafii Itoophiyaanota hundaa bara dheeraa ta'e kanaaf immoo lammiin hundi tumsuu akka qabus ibsaniiru. Diiniin bulchiinsaa ijaarsaa fi qabeenyaa namaa kolleejjii Kibirwarq Alamaayyoo gaafiin ulaa galaanaa dhimma jiraachuu malee gaafii qananii miti jedhaniiru. Itoophiyaan akkuma hidha haaromsaa Itoophiyaa guddicha wal taanee xumura tattaaffii mootummaa ulaa galaanaa karaa dippiloomaasii argachuuf taasiftuu lammiin hunduu deeggaruu qabas jedhaniiru. Mootummaan qajeelfama marii kanaan immoo fudhachuun Itoophiyaan abbaa ulaa galaanaa gochuufis haalli itti deemaa jiru gaafii ta'us ibsameera. Nageenyaa fi misoomni biyya tokko biyyoota ollaa biroo fi kan fayyadu waan ta'eef immoo biyyoonni biraa fedhii misoomaa fi gaafilee bu'uura Itoophiyaa fudhachuu qabus jedhaniiru. Kolleejjiin barsiisaa karooraa fi bulchiinsa barnoota Wandimmoo Asaffaa Itoophiyaan mirga ulaa galaanaa argachuu fi qabduu dhugoomsuu sochii taasiftu lammii ishee biyya keessatti ta'ee biyya alaa jiraataniifis immoo hunduu hawaasa addunyaa sagalee akka dhageessu ibsaniiru. Ulaan galaanaa argachuun nagaa misoomaa fi guddinaaf faayidaa guddaa qabaachuus dubbataniiru. Dhimma dippiloomaasiitiin hawaasa addunyaa amansiisuufis ulaa galaanaa akka argannu biyya keenyaafis immoo sagalee ambaasaaddara ta'uu fi qabna jechuunis dubbataniiru. Kolleejjiin barsiisaa barnootaa fi bulchiinsa karoora leenjisaa eebbisaa gama isaaniitiin guddummaan dippiloomaasii Itoophiyaa hidha haaromsaa Itoophiyaa guddicha irratti eegalame ulaa galaanaa irrattis dabaluu qabas jedhaniiru. Waggaa 30 ulaa galaanaa waan hin jirreef Itoophiyaan dhiibbaa hawaasaa fi dinagdee guddaa keessa jiraachuus ibsaniiru. Gaafiin ulaa galaanaa marii furuufis hojiilee mootummaa itti jijjiiru akka dhugoomu qooda isaanii akka baatanis ibsaniiru. Akkuma hidha haaromsaa Itoophiyaa hirmaannaa uummataa dhugoome dhaloonni ammaa ulaa galaanaa argachuufis immoo irraa waloomee seenaa biraa akka hojjetus ibsaniiti jiru. Egaa hordoftoota fi daawwattoota keenya oduun biyya keessaa kana fakkaata amma oduu bargamaa isinitti hima. Ajajaan olaanaan Eertiraa biyya isaanii gadhiisanii baqachuun himameera. Jeneraala Eertiraa kan ta'e Filiippoosin namni jedhamu biyyattii gadhiisanii deemuu isaanii gabaafameera. Ajajaan olaanaa waraana Eertiraa Jeneraal Filiippoos dhukkubsachaa kan turan yoo ta'us immoo sababa haala nageenyaa biyya isaanii irratti tahaa jiru torban tokkoof yaala fayyaaf Eertiraa gadhiisanii akka bahanis ibsameera. Jeneraal Filiippoos wal'aansa fayyaaf Eertiraa gadhiisanii akka bahan odeeffamaa kan jiru yoo ta'u immoo waliigaltee pirezidaantii Isaayyaas waliin mudatee hordofee nageenya ofii isaaniitti biyya ba'anii jedhameeti jira. Ajajaan kun immoo maal akka isaan mudatee fi maal irratti pirezidaanticha waliin maaltu isaanii gidduutti wal dhabdee ta'e hin beekamne ta'uunis gabaafameera. Raashiyaan sababa waraanaa Yuukireen qoqqobbii biyyoota lixaa irraa kaa'amullee fuula ishee gara biyyoota Afrikaa naanneffachuu dhiibbaa ardiilee keessatti qabduu guddisaa jiraachuus ibseera. Fedhii oomisha anniisaa nuukilaaraa biyyoota Afrikaa kun qaban fayyadamoo hariiroo jabaa ta'uus ibsameera.
Biyyoonni Afrikaan hedduu wal dorgommii fedhii anniisaa nukleeraa qabaachuu isaanii guddachaa dhufuu irraa kan ka'e immoo Raashiyaa michoomfataa jiraachuus ibsameera. Sababa kanaanis immoo waggoota muraasa darban keessatti qofa Raashiyaa yoo xiqqaate Itoophiyaa dabalatee biyyoota Afrikaa 20 waliigaltee anniisaa nukleeraa mallatteessuun ibsameera. Dhaabbanni anniisaa Antoomii mootummaa Raashiyaa Riizortoompii piroojeektii oomisha nukleeraa kan ta'e itti fufiinsaa fi liqaa yeroo dheeraan deebi'uu dhiyeessuun Raashiyaa fi biyyoota kanneen waggoota kurnaniifis Raashiyaa waliin walitti aansuudhaan hidhaa akka ta'us ibsameera. Itoophiyaan dhiyeenya kana fedhii buufata nukleeraa ijaaruufis qabdu ifoomsuun xiyyeeffannoo ishee Raashiyaa irraa kan godhatte yoo ta'u immoo waliigaltee tumsa nukleeraa kun immoo biyyoota lamaan gidduutti mallatteeffamuu qophiin ijaarsa piroojeektii taasifamaa jiraachuus ibsameera. Kana malees immoo biyyoonni Afrikaa akka Keeniyaa, Afrikaa Kibbaa, Ugaandaa, Burkina Faasoo fi Giinii Rippaabilika Koongoo, Aljeeriyaa, Tuuniziyaa fi kanneen biroos Raashiyaa waliin waliigaltee misooma anniisaa nukleeraa irratti waliigaltee adda addaa taasisuu isaanis ibsameera. Biyyoonni hedduun walakkeessa bara 2030 warshaa nukleeraa guddaa akka qabaatanii fi karoorfatamaa jiraachuus ibsameera. Piroojeektiin nukleeraa Raashiyaa Afrikaa keessatti guddatan hojjetus warshaa humna nukleeraa Ilbaad jedhamu Masrii keessatti doolaara biliyoona 28.75 ijaaramuunis gabaafameera. Kun immoo buufata anniisaa nukleeraa ardii Afrikaa isaa lammaffaa yoo ta'us immoo Afrikaa Kibbaa Komborgeetti ijaaramus boodas jedhameera. Ijaarsi piroojeektii bara 2020 kan eegalame yoo ta'u immoo bara 2026 humna ibsaa maddisiisuu ni jalqabas jedhameeti ibsameera. Raashiyaan piroojeektii 85% mallaqa akka deeggartullee gabaasameeti jira. Waliigalteen nukleeraa hedduu Raashiyaa fi biyyoota Afrikaa gidduutti taasifamu hedduu adeemsa dheeraa fi walxaxaa ta'us Raashiyaa fi waa'ee daldalaa qofa ta'eeti jira. Ameerikaan, Chaayinaa, Kooriyaa fi biyyoonni Awurooppaa dursitee Afrikaaf immoo piroojeektii teekinooloojii anniisaa nukleeraa dhiyeessuun meeshaa dhiibbaa siyaasaa uumuu qabus ibsaniiti jiru. Keessumaafuu erga bara 2022 Raashiyaa Yukuree weerartee booda dhiibbaa fi itti jabaate dandamachuuf mala tokkodha jedhameera. Raashiyaan biyyoota dhiyaa waliin waliin dhabdee qabaatus ammallee michoota idil addunyaa akka qabdu agarsiisa ta'us siyaasaan ibsameera. Ardiin Afrikaa kana namoonni gara miliyoona 600 immoo qabduu humna ibsaa amanamaa fi qilleensaa hin faalamne xiyyeeffannoo isaa gara anniisaa nukleeraa naannessaa jiraachuus himameeti jira. Egaa hordoftaa fi daawwattoota Qaroo Miidiyaa irraa oduu guyyaaf qabanne kana fakkaata. Oduu waliin kan isin faana ture Misraa Bayaanii hangama waan nu faana turtaniif galatoomaa isiniin jecha maatii keenya taadhaa sabiskiraayib laayik gochuudhaan akkasumas immoo yaada qabdan koomantii irratti nuuf kaa'aa.